شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا. نقول سنمني ودوالين دبن نقول سود أبور سنو أمتنا رتكاكات نقول سود أبور سنو أمتنا رتكاكات إيرو ماليدا يلا لبسي أنا رتلالبني أنا إسان كنت لولا كيسا جرا مانا كان ربشنو دا أدونو إفتني كباجة إسيني كفا بلين كي إسين كيساتو وانغا غاري ولي دلقو مالي بجاتو قندر أبنين بينو أرولين مجيلين odona iftani yoo dubbii tana keessa seennee qoqqoonnee immoo hamtuudha. Sababa isaaniitiin qeerroon duraan nagaa hundinatti bilbila. Asliin dirasii dhufee dubbiin akka malee deemaa jirti maaluma si goona jedhee dhufee natti dheekkame. Warrumaan duraan cinaa kiyya dhaabbatanoo jechi ishee kaaroo beekuni ummata hedduu ana aarsaadhaaf. Aarsaa na godhutti dhiyaatee yaada jedhu qaba. Ani kanumaan xumura keessa. Akkasii. Ishee kaaroo beeku. Bakka nagaan dhuftan nama tokko waase waluma dhaga'u wayya jennee bara haasawni akkana bareeda akkanuma ta'anii waluma dhaga'u Bakka nagaan dhuftan Sheekh Aroob. Salaamu alaikum. nagaan nu eeda Ramadan Karim walillee. Wallahi taateen gaa dubbiin beta doktor kamuhiya namu ziyaratu matu silola beta namni sinjala ne silolu nama ziyaratu tu skeka nama ziyaratu tu Sheikh Aroobe mo ini namni ni jibunjura tingati angan bare khaisa agarte nama hundi ziyaratu nan gontumman kamne nama agarte bikka hunda nama tufi nama ran kamne so akasti no beri kamuhiya no ziyarana akasi beri ti Sheikh khanya bagana ga mana khi khan lufti ala welcome jenne dhugaadha baga nagaan nu eedanii haasawaa baay'ee dheeressuun illee faayidaa hin qabdu laftillee ramadaanaadha. akkasi kuno. Kamaal na arrabsee illee quban qabu. Ani kamaal jedhee illee asirra bahee wanni hin dubbatu hin jiru. Aayata rabbiitiin namni ashoofe. Dhugaa moobaayila fuuldura kaa'atanii namni ashoofe tokko keessaa isa haa ta'u namuu maraaf barumsa ta'aa fi wanni asirratti badee tokko asumarratti ifa manaa godha. Wanni karaa keessaatiin wal gaafatan hin jiru. Wanni asirratti badee tokko asumarratti deebi'a. Wanni isinii galuu qabu. Nama tokko deebiftee itti haasofitee gorfattee Rabbillee Quraana keessatti waan jedhu nama tokko gorsitee yoo didde dhiisi hin dararuyya. Gabaabinumatti namni tokko badii manatti hin hojjenne nam lama walitti gurmaa'ee sadii walitti mari'atee waa badii hin dalayne lama kana keessatti wanni hojjetame Makka keessatti ka Rabbi bakkallee ka Rabbi keessatti Rabbiin ganda Makkaa kana ummanni ummata raqa nyaatu ummata muka gabbaru ummata dhakaa gabbaru ummata waan ufii nyaatu gabbaru temera nyaatanii temera gabbara wabanuu haniifaa akala tarabba haja gaaf tokko rabbii ufii nyaattee jaambanuu haniifaa temera kana qoola keessaa walii qamashtee gaararra keettee nullee eegi maatii kennallee eegi horii kennallee eegi kin hojjetti gaaf tokko barri bu'ee rabbuma ufii kana walii qoodee jaan temeruma achirra keette taariikni biyya arabaa keessa katabamee wabanuu haniifaa akala tarabba rabbii ufii nyaattee rabbi maaluma jedhaan booddee ummata akkanaa kanatti nabiin keenya ergame alayhi salaatu wassalaam. Ummata beekumsa qabutu hin ergamne nabiin keenya ummata wallaala raqa nyaatu ummata yoo dubartii argate yaa rabbi eessa raqa cira namatti illee dhaqu du'a namatti illee dhaqu walgahii namaa dhaqu saal durba jirtu awwaalan ummata akkanaatti ergame lafa tanaa maaltu mala jedhe rabbi ardii tanaa maaltu mala nama kanaa maaltu mala lafee tanaa maaltu mala ardii baddee tanaa maaltu quraanatu mala eenyuun kenna quraana kana jibriiliin kenna amanamaa warra samii eenyu jibriil ardii kanaa hoo amanamaa warra ardii eenyu Muhammad alayhi salaatu wassalaam kaan yatiima kanatti quraanni bu'aa jette Faransaay ittiin buune quraanni Ingiliizi ittiin buune warri Qureesh
birrii rabbitti kennee quraana asitti buusaan jenne ardii kanaa wanni tolu makkallee bakkallee rabbii jee quraana buuse. Waytiin quraana rabbii buuse ji'a ramadaanaati wayitaati sooma qabdu shahru ramadaan illati unsila fiihi quraan. Halkallee ilaa qabdu innaana hanwa halkallee ilaa qabdu inna anzalnaahu fi laylatil qadri keessa buuse rabbi. Ganda kana keessatti namni badii dalaga takka marra takka lama sadi namni ma wal gorfata dhuga keessa wal gorfatu jechuun dhuga halkan dheengaddaa osoo akka borii viidiyoo waraabin keessaan dubbise aarii awwal arrabsuuf dubbise garabbi keessa keena beeka arrabaaf dubbise saalfadhee haasawuma gaggaarii walitti haasoyne wanni ajandaan ittiin godhatan kana keessi garaa kee gubata qababe wanni ajandaa ittiin godhatan waan kana islaamummaadha diiniidha bakki itti godhatan bakka kana meetummaallaa yoo barbaade namni yoo beekamu yoo barbaade gara biraatiin hin beekamu diinii laaqanii hin beekamanii islaamummaa taphatanii hin beekamanii gaaf durii muuziqaan bakka keessatti deemsan ambi biraamaan namaan jedhe har'an tana ammootiin quraanni rabbii yoo itti ashoofame kitaabni rabbii yoo itti ashoofame salaanni yoo itti ashoofame ibaadaa yoo taate hatta nabi alayhi salatu wassalam gaaf tokko salaatanii amiixiyanni jedhanii uffata babarruu fuuldura Aishaan kee maaluma salaata keessaan shaagalte uffata kana maan kaasiin jedhanii kaasii jedhanii uffatu babarruu har'an moobaayila of dura kaa'uun ni jee moobaayila of dura kaa'anii waraabuun maayin awwalaan jira salaata akkana jedheeni arrabaaf kaka'u uf qusadhee dhiise dubbiin viidiyoon kan inni salaata keessa akkasitti waraabe kuni nama mara keessa facaate biyya mara aalama maratti badii tana deebifne rabbiin hin callisuun hin ta'u hin calliftan rabbiin hin jedha marraa takka lama osoo taate dhuga nama kana jaalala waliillee qabu garuu amma asumarratti ani nama diiniidhaan ashoofu hanga guyyaa kiyaamaa osoo dubbisuu baadhee leewuma rabbiin an gaafatu hanga guyyaa kiyaamaa araarri wayiitu hin jiru hanga guyyaa kiyaamaa araarri wayiitu yoo barbaaddan araarri wayiitu namni araara dhaabanna jettellee nama diinii hin jaalanne haqa himunaa wayii nama ibaadaa rabbii hin jaalanne nama sunnaa rasuulaa hin jaalanne nama diinii hin jaalanne nama diinitti ashoofu araara jechuun hanga guyyaa kiyaamaa osoo ittiin dhoodee rabbiin an gaafatu maaliif diinii taate dhugaadha akkasii jira keessaa nu baati yoo baallama nu seene akka waliiboota diina kanatti na shoofne namni kamaaliin irraa dhoggaa ture ana fuuldura dhaabadhee maa irra waraabdan nuti yoom dubban warri sheekaa yoo namarra waraabe waan kana nama keessaa wal gorfatanii maa irra waraabdan jeekin olas jiru maa irra adhaboota kamaal waa balleessee anatu irra waraaba jeen ummata waadaa galchee tanaan dur gaafa muuziqaa beetii keessa viidiyoo kamaal bakka argitanii kaasaa rabbi isin hin dhiisu yoom warri sheekaa irra waraabe ani irra waraabee warri sheekota marti irra waraabee waraab har'a booda kamaal irratti waraabdanii beeka garuu har'a booda kamaal irra ittiin deebi'u yoo itti deebi'e anatu itti waraabaa dhagayaa jee awaajii baaseen kan isan kiru wallahi sooma afaanii qabu har'a booda waan badii waan ammootiin aayaa rabbii diinii rabbii islaamummaa rabbii balleessu yoo dalage anatu itti waraabaa ta muuziqaa ammoo har'a waraabe dhiisa anatu itti waraabaa na duubaan itti waraabaa jee akkasuma ammoo waraabe kiru haasa'e kamaal illee hin jenne garuu ta'a namni sun nama rabbiin illee hin jaalalli istiidaa'uun bi'aayatillee ayata rabbiititti cooru hin kafara kufriidha islaamummarraa baya namni ammootiin istiidaa'uun bi'aayatillee kufrii ayata rabbiititti ashoo borillee gandi isaa jahiimi rabbi quraanaan nu dubbate kalaama rabbiiti anillee jibbe rabbiillee jibbe malaa'ikaan rabbiillee jibbite nama sana aganuma beekaa akkasii waan akaayete sheekaloo beekenya imooga namni kun immoo gora takara amma wonati video gosun le ni adada argen jira imooda korra gorfane obres khenya beta amas gorfane tumo ga dasne kamsi sifakati dubit somana ayamni somana agarte ani ila bek ani dini na majalachisu gindubar rabbiin jaalachiisu kamaaliin yoo ta'e gaafa sargii kiyya hattan biriin kuma lama isaan nabira jirtinaa kenne hattan mana isaatitti sheekaa roobee haa gargaaru nama baay'ee sheekaa roobee haa gargaaru na jaalata dhugamaanillee irraa deebisi ani ammoo nama aayaa rabbiititti ashoofisoonni miliyoona naa kenne osoo inni waan fedhe dalagi aayaa rabbiititti diinii rabbiititti namni ashoofe anan talaata
rabbiin illee xalaata warri sama'iitiin illee xalaata warra ardii nama diinii jaalatu illee xalaata anamma booda jedhee bara haasawan qabu waliin haasawan qabu rabbiif jecha dalayin diinii yoo jaalattan diinii yoo jaalattan waa geessan bakka bitas diinii yoo dhugamaan diinii jaalan islaamummaa jaalanna yoo jettan nurraa dhaabadha aganuma isiniin jedha rabbi barakaa isinii haa godhu diinii jaalan islaamummaa jaalanna yoo jettan aganuma beekaa kanu dhuga haa qabda sunis an kana arrabsu nama na arrabse hanga guyyaa qiyaamaa dhiise hanga guyyaa qiyaamaa har'aa miti hanga guyyaa qiyaamaa nama na arrabse dhiise rabbi jecha anaaf jechan qabiin rabbi guyyaa qiyaamaa badii baay'ee qabaan hanga guyyaa qiyaamaa dhiise Dhala takkatti naa kenne. sagaleen kee fagoo jirti Amma dhaga'ama sagaleen kee. dhaggeema Telefoonaatiin ni jiranidha. dhaggeema Kabaal dhaga'ama sagaleen kee garuu wanni kun ani garuu baay'ee nadhiisa jedhuudhaan nadhiisa anaafuu nadhiisa jechuudha. Sheeka hambaatan koy. Sheeka aroobe yoo bahis inni qalbii namaa keessa hin jiru ka quluba namaa beeku rabbii waan goone kana diin xiqqeessuuf sha'aa'ira diin xiqqeessuuf yoo ta'e sheeka aroobe bichaami islaamni hunduu naa dhooda anatu diin rabbii tuqee sha'aa'ira diin islaamatitti taphate na dhagaa jirtani fu'aadfa na dhageetumi. La sheeka aroobe qofa irratti inni abbaa adda diin wayii isatti bu'eetiin ergama addaati miti inni wallahi tallaa yoo an dhuguma diin kana balleessuuf akkas sha'aa'ira diin islaamaa kana tuquuf godhe isinuyyuu natti xilaatuma obboleeyyan kiyya isinuyyuu narraa baqadha faqat dubbiin tan keessa namaan beeku waan goone akkuma aadii godhe akkuma nama tokko godhe diin xiqqeessuu fi an diin sheeka aroobe kana caala nama diin kanaaf tumsu ta'utu mara keessa kiyyan beeku arra ol bahee waan dogongoraa kanarratti gadi qabee akkanatti rigee haasa'uun kunu yoo galata maa keessa kiyya na beeka itti meeqa jiru waan diin kanan akkamitti taphadha moo eeyibii miti kalaamnummaan isaa kun mara nan ajaban isinuu mataan keessa yoo keessa namaa ka beeytanii quluba namaa karaa isinitti meenani kun diinin taphatee beeyta naan xilaatuma moo sheeka aroobeetitti waan biyya kana jechuu barbaada. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Nabi alayhi salatu wassalam waan jedhan. Nabi alayhi salatu wassalam waan jedhan. Attaqwa huna thalatha marra. Sodaan ay keessa, sodaan onnee keessa. Gize sadii akkana jedhan. Namni ammootiin jedhan. Sodaan ay keessa jedhee qaamaan waan biraa dalagu. Hadiisa biraa irra qara'aa jedhan hadiisa biraatu jira maal jedhan nabi alayhi salatu wassalaam jasada kana keessa kutaafoonii wayiitu jira izaa salahat jasadu kullu yoo kutaan foonii qaama keessa jirtu sun tolte ka gubbaallee tol wa izaa fasadat wanni kutaa foonii ka keessa jirtu sun yoo badde wanni gubbaallee ka badu alaa dhagaya wayyal qalbu sun qalbiidha qalbiin keessaa sun bannaan wanni gubbaallee badde jedhe qalbiin keessaa sun bannaan wanni ammoo keessaallee tole jedhe haganuma lala hadiis akka bareedu dhageettanii paatiki hin bareedu hadiisni nabi hadiisa arba'ina keessa jira sanuu sallallahu alaihi wasallam sanuu arba'ina keessa jiru nama sodaan onnee keessa jedhee sitti qaaqe maal jettaan hadiisuma kana irra qare sodaan onnee keessa dhee waan fedhe dalagee akka barbaade godhate alaa jee nabi alaa dhagaya jee bara san alaa dhagaya wanni ay keessa jiru yoo tolte wanni gubbaa tole jee nabi yoo wanni ay keessaa badde wanni alaallee badde jee nabi hadiisni kun nun garaarsu walii nun galchu gaafanii beeytii keessatti muuziqaan waraabame ani wallahi badiidhaaf hin dalayne jeekamu keessaallee hin dubbisee asiinillee dhaabadhaa irraa jeekamaali har'a booda dhaabadha bakka silaa waa hafanii beeytii keessa muuziqaa akka godhaa deemu beeytii rabbiillee makkallee bakkallee garabbi kanamni himimmaan buusee anuu kino
يا ربي ندابي غندا سني كلمي أرودا مربوطة سني فيديو سنتي ولا أبامني إسيني واتك والكيس وينو جنا وادي بيو سنتي من وادي سنتي سنتي فيديو أنا فجأة ولا بي أنا فيديو لا فجأة ولا بي مين أجاجر فيديو أنا ولا بي منات إيرت هدي أجي فيديو كونغولا جيكاتي كار أكوني مو لا ماشي كارو بيدبيتا نو إسيني ميد رانو كنا أنتو رانو كنا بيانا قديف مي بكسن نما إبا هدو تسينغا فيديو مسانيو كدي أدور ورابي منا سوكي أمتو مكان أجندا قدها إتئيا جدي إرتي إيغا ديسي هيا جيتي سوري دوغورا جنة إرتو هيدون كابدو وانبراد أبدي نانجي أني يو خانان أرغين هدي يكابا كيسا تكنا قد جتا إيتو فماني تولي جدي دبادي هيا سنو سري متي إتئيسي نانجي طيب إيفا ما جدي فيديو سن دقيقة ديدا مودون تورين أبو يايا نكاسي سيساني فقط بيرا تاريك أما كان أجندا قراني دباتون كابان نمني كمويو وان تاري فاتما فاتشيك هكا ولدتي بغاري كان مو لايبي سيني دين انتبتو في ميديا أكو مدو لايبي سيني إباتو كارامت لايبي سيني بقروغا كمال بكسن نما دوغونغر سيستيخا أتي أكسيتي بيتولي نمني غو أركي وانسان إتي دوغونغريخا أي إتباجي رابط دوغونغورا وانا كان سنرأيو وليغل لتي أفوفنو كينج دوغونغورا كان هيماجيرا akka ummanni jedhe kanaa miti yaanni kiyya kanaa maa qalbii kiyya dhoosee argana sheeka robe wanni inni jechuu fedhe isinii galee sheeka viidiyoon sani osoo irratti hidhuufi achi keessa waraabuun tokkuma bimaana waayi gaafsanillee hidhuufi achi waraabuun tokkuma takka jedha ani isa namni irraa deebisee kamaali namni irraa deebisee ifaajeen irraa qaba dhuga akka malee ifaajeen irraa qaba jedhee nama tokko diin keessatti ani haadhatii yoo taate abbaaki yoo taate ifaajeen irraa qaban jedhee diina biratti miidhuun qabu abbaaki obboleessi yoo ta'e irraa galata qaba jedhee diina biratti miidhuun qabu anatu irraa deebise alba'ee kinoonni illee jira kamaaliin har'a booda irratti waraabina dogongore bakka dhiisa har'a booda woo inni ka dalagu taate ana irra waraaba isinillee waraabaa kinoo dhagayaa jedhee kinoo akkanuma jedhe haasawakii har'a booda ana irra waraaba tokkoffaa namni irra waraabu ana booda waraabaa jedhee baay'ee nu naasosiisinaa jira dhiifama naa godhaati ramadaan illee qabna namni waliin oode jedhina diiniif waliin ooduun duniyaaf waliin ooduun bulii sadii caalan ta'u nabi jedhe alayhi salaatu wassalaam duniyaadhaa jedhanii bulii sadii ol bulii sadii san keessattuu haala namni ammoo yookaan namarraa qabbanaa'e aarii nama yookaan qaqqabbanoone jira sanii asitti jechuu malee akka bulii sadii oodaa jechuun diinii keessatti nama tokko ittiin ta'e diiniif oodan jedhamu dhiisa nutu shari'aa isinitti himaa jira kitaaba himaa jira diinii keessatti nama tokko aartee yoo ittiin oodde yoo ooduu saniin inni maslahaati ittiin ooduutiin kadeebu yoo taate ittiin oodi haga waggaa lama gosadii maslahaa diiniiti beekaa kanan dagatina marti keessanuu osoo nama kanaan itti diiniif jecha diin jaalattanii sunnaa nabii jaalattanii alayhi salaatu wassalaam ittiin oodtanii namni kun ammoo tiniin hin deebi har'aan tana isintu jaarsummaa jedhee asirratti maalii keessa kiyyan beeku kunillee jedhee isinillee jaarsummaadha jettanii akkana ta'e koota rabbii jecha ramadaana keessatti fooloo jala deemee nam osoo fooloo irraa kaafatanii nama akkana hakuma imaan rabbii jecha dalaga namaa fi fooloo irraa kaafatanii diinii yoo jaalat islaamummaa yoo jaalat hadiisa nabii yoo jaalat fooloo irraa kaafattee ittiin dhoottee haasawa dhiiftee mana isaa jala deemuu dhiiftee mana jiranitti seensisuu dhiiftee osoo jette wallaahi namni hin deebi situ jala deemee fooloo godhee fi situ ammoo mana as liivii banatee kamaan dhufe hin seensifta hin haasoysiifta kunuu jaalala tokkofa osoo ittiin dhoodde akka ammoo qoqqobbii osoo ittiin gootanii namni qoqqobbiidhaanii sirraa har'an tana isin waa hedduutu deemamaa jira sanuu ganda makkaa keessatti bakka ka rabbi jedhee san keessatti waa hedduu deemamaa osoo argitan diiniin keen nuti lukaan irra deemuu osoo argitan nama maan jibbin maa qalbiin hin jibbine gaaya harkaa yoo dadhabde bar afaanii yoo dadhabde irra waraabu harkaa yoo dadhabde qalbiin jibbuun kee maayin manuma banattee seensisuu dhabu haasawuma gochuu dhabu liivii inni banate keessa itti seentee waliin haasawuu dhabu ani kanuma jedha kinoo ammallee obboleessa kiyyallee osoo taate mana liivii inni banateettiin seeni gorsee yoo dadhabe mana liivii inni banateettiin seeni fooloo irraa kaafadhu
haasawa waliin hin qabu atillee liivii banattee nama san hin seensi yoo diinii quuqamte yoo diinii rasuula rabbiitii quuqamte alayhi salaatu wassalaam yoo diinii rasuula rabbiitii Isa yookaan Sheekha Roobee jajjabaadha. Isa hamtuudha. Jee akkanaa goonu. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Fatino. Dhiibbaa wajjin boleen kiyya islaama namni hundinuu arraata keessanillee gadhaa boleen kiyya as jala jirtanillee. Walaa keessi ammoo wanni takka kan goonu amma innillee neetworkiin dhiyoo tana signaala ni agarsiisa beektanii namni ni miliqe jettan signaalli as gubbatti takka agarsiiseeti zeerooti ta'ee hute so signaala baase innillee beeke hute amma waa'ee isaa kana achumatti haa cufnu warri waa'ee isaa irra deebitanii illee haasu jiraatan so Sheekha Roobee dubbate fite yoo dandeeme waan kana warri gurguddaan sheekootiin ulamaayin nuti maaliif ani amma dhugaa yoo barbaadan waan kana wallee hin qabu akkuma nama kamii akkanumatti waa arraata wal afaan dabartan seetumaan galchaamee walitti argamsina walitti firoomsinaa obboleeyyan keenya jenne malee wanni kun waan akkasii namni diina irratti fagoo san deeme nutti hin fakkaanne ture umaa rakkoon qabu ammaas inshaallah yoo rabbiin jee isallee akkasitti sirreessaniiti walitti fiduu muffaranii waan kana taasisan arraaf ammoo waan kana yoo asumatti goolamneetuma bira dabarree irra gaarii maaliif himjee Sheekha Roobee fite innummaan haa goolabu nurraayi namni biraa ol seenus haasoo kana irratti haasoo biraa idaa beeyte waan san taate jecha waan kana akkasitti gadabetti goonee biraa haa daballu dofneetiin jaa Sheekuma Roobeetti fide inshaallah. Ayyega. Tinne bara hangaariidha. Fuad biyyaase. Daqiiqaa takkaa baase. Daqiiqaa tokko qofan dubbaddaa dhiifama naa godhaati. Dubbatan keessaa yoo dhuguma isa kanii amantaa ta'e warra jirta warri dhaggeeffataa jirtanu ani isaa wajjin lola hin qabu lola dhuunfaa jedhaniif lola isa karaa diinii immoo abbaa fedhe yoo ta'e wanni irraa dubbatti deebi'uun jira dhugaa isaaniiti haqa jirudha jechuudha wanni nu hubachuu qabu. An akka kiyyatti Sheekha Roobee dhugaa jettanii namoota dogoggoree namni yeroo ammaa keessatti gochaa wajjin barbaadaa jira waa namoota nama barsiisan jechuudha. Hojiillee hojjetee waan gaarii namni nama hordofa moodeela namaa ta'a jechuudha. Ijoolleen tokko tokko dhugaadha waan nama dubbatamaa jiru. Namni bor ijoolleen wallaallee tokko immoo dhaqee achi dhaabate akkuma jedhame wanna sana dabarsuu danda'a. Akka namoonni biraa hin dogoggorreef waan kana nama barsiisuun haqan jedhaanis akka gootti. Nama sana garuu akka dhuunfaatti ni gorsina. Namoonni biraa akka hin dogoggorree irraa barsiisuu malee dhimma nama sana godhannee ajandaa godhannee kanatu barbaadamee godhame waan ta'eef wanni sun cufamuu qaba akkuma isaan jedhan. Haa ta'u innis immoo akka obbolummaa takka oromummaatti akkuma isin jettanii waan bade kan haga danda'ame keessaanis wanna asirratti bade asirraanis namoota barsiisanii gorsuun barbaachisaadha innisuma walumaa galatti jechuudha. Garuu Fuad biyyaa warra asirra jirtan caqasa. Diinii maslahaa barbaada diinii. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa lola Tabuukaa deeman Ka'abi namni jedhamu irraa sahabaan gurguddaan namni sadii irraa gaafan galan maaliif haftanii ummanni kun qabeenyallee itti mijjatee jira fardallee qaban garuu uzrima tokko isaan hambise ammaa deemtu ammaa raqam ammaa manaa baay'ee osoo jedhu namni jalaa tare lol Rasuulli Rabbii galaa jiran jechaa gaafa dhagahe Ka'ab bakkuma seenu wallaa maaluma ta'e uzrima maalima warra walitti qaba meenatti maamallummaan maali Rasuula Rabbii jala maaliin bahe warri munaafiqaa uzrii himatte akka barbaadde haasofti waan akkanaa ta'an ijoollee teenya akkana ta'e maatii keenya akkana ta'e oorrukii akkana ta'e waan barbaadde haasofti garuu warri imaana qalbii qabu maaluma taana jedhani warra walitti fidanii kijiba ammallee ittiin kijiba guduunfatanii kijibni tunillee nan baaf atatuma Rasuulli Rabbii aybaa akkana godhi namni namaan jedhaa miile malli ittiin baatu akkana godhi jedhanii wayita Rasuulli Rabbii aykalaa'ee an kijibee Rasuula Rabbiititti kijibni nan baasu waahiitu Rasuula irratti bu'aan qabama dhugama jirtutti ma jedhee booka gaafa Rasuulli Rabbii galan alayhi salaatu wassalaam dhugama jirtutti mi'aan qophiillee qaba wallaahi yaa Rasuula wanta fardallee qaba wallaahi igaalallee qaba akka gaarii qophaa'e si waliin deema jedhe garuu uummattu mana keessan naata kari malee usumaan bayan baa jedhu manatti hafe yaa Rasuulallah aganuma wanni biraan qabu yaa Rasuulallah jennaan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam haga isin keessa murtiin dhuftutti
wallahi ummata kana nama sadii hin dubbisinaa jeen kalama wayillee bulii 50 namni akka hin dubbisne bulii sadii mana keessatti deebi'anii salaata bichaa salaatanii jama'an galan keessattuu namni lama mana tataa ani dargaggeessa taati masjiida dhaqee yoo rasuula rabbii irratti illee salaamadhu na jalaan deebisan salaata keessa afaan sosochoosanii yoo jedhee laadhu sochoosan na jalaan dubbatu hatta namni firaa na jalaan dubbatu obbo ardimmaan bal'oon tunnatti dhiphattee jee ardimmaan bal'oon tunnatti dhiphattee gara seennu wallaallee eegana aayaa wayii gaafa bulii 50 aayaan nu gammachiiftu ta'ubaa dhugaa aayaan ta'ubaa dhugaa nurratti deebi kan nuti haqa dubbannee rasuula rabbiititti ummanni kun haquma dubbate dhugama dubbatan jechuun aayaan rasuula rabbii irratti buutu gaafsan rasuuli rabbii ammoo namni hedduun bulii 50 eega ardiin nutti dhiphattee gara seennu wallaallee nuun oodanii namni tokko nun dubbisu maaliif shaa'ira diinii rabbii irraa hafan duula rabbii irraa hafan gazwa sanuu uzrii ammallee itti dhugama itti matanii ka qophii qaban irraa hafan oodaanii rasuuli rabbii bulii 50 har'an tanaati maslahaan ati walitti araarsa jechuun yoo diinii duniyaa keessa namni wal dhabe yoo duniyaa keessatti namni wal dhabe wali araarsa yoo diinii jecha namni qooqamee dhugama diinii jaalachuuf rasuula rabbii jaalachuuf quraana rabbii jaalachuuf qoode nama kana hin beeytan ani fi kiyyaa hunda'uun gillii kiyyatti waan haa godhe ibilii 2,000 na biraa qaba sargii ishee karoo beetee ibilii 2,000 na biraa qaba namni mana banatee liibii sargii ishee karoo bee goona mee hirmaadhaa kennaa fi bira dhaabadhaa jedhe kamaati ana namiidheetti miti naawa godhe malee garuu diin nabii obboleessi kiyya yoo diinitti dhaabate abbaan kiyya diinitti yoo dhaabate ana abbaasan irraa fottoqa obboleessa kiyya irraa fottoqa nama hedduutu diinii nabii kana keessatti obboleessaan oode obboleessi haa abbaadhaan oode ati maal taate sibiratti diiniin akkam ta'e sibiratti diin maatu uffatamu obboleessi ammalleetiin obboleessaan oode ilmi haadhaan oode hin nyaadhu hin dhugu sirraa jeen abboo yoo ati diinii kanatti dhaabatte hin nyaadhu hin dhugu akkanatti du'a malee akkanatti rabbii wal ga'a malee hin nyaadhu hin dhugu wallaahi hin nyaadhu hin dhugu yoo ati diin kana keessatti ammootiin waan barbaadde rasuula arrabsitee waan feete jettee aayaa rabbiitiin jettee kitaabaan jette ani hin nyaadhu sirraallee dhugu wallaahi sirraallee dhugu mana ati galtullee hin galu uummanni akkana waliin jedhe har'a ati namumaan ooduu dadhabde namuun ooduun kee bara fooloo irraa gaafadhu namaan ooduun kee mana liibii inni banatetti አንድነትህ ብርቀለ የከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት